baasan waaqayyoon nama namne dhugaa isaatiin dhaabachuu ofiitiin kan ta'e waaqayyoof nama jiddu araarsitu kan ta'ani nagaya buusuudhaani Kiristoos taanumani kitaaba qulqulluu qajeelfama godhatani sanbata sadugaasan warroonni kabajani kitaaba qulqulluu qajeelfama kallattii mangara sagalee waaqayyootti dabarra sagalee waaqayyootti yeroo dabarru Yihuudaarra yoo hin caallu ta'e mata duree jedhudha kan wajjiniin ilaallu. Yihuudaarra yoo hin caallu ta'e. Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 20 akkas jedha. Aan isinittan himaa qajeelummaan keessan qajeelummaa warra barsiisota seeraatii fi fariisotaarra guddaa yoo caaluudhaa baate mootummaa waaqaatti gonkumaa hin galtanii isaaniin jedhe. Qajeelummaan qabdan gaarummaa isin qabdan kan warra barsiisota seeraatii fi kan fariisotaarra hin caalu yoo ta'e akkasumaanidha. Qajeelummaa isin lakkaattan isa mootummaa waaqayyootti isin galchuu danda'u miti. Jireenyi isin jiraattan isa mootummaa waaqaatti isin galchuu danda'u. Amantii isin qabdan yoo kan warra fariisotaarra hin caalu ta'e kan warra barsiisota seeraarra hin caalu yoo ta'e mootummaa waaqaatti hin galtanii. Ani immoo har'a Yihuudaan fudhachuudhaaf barbaade. Yoo qajeelummaan keessan Yihuudaarra hin caalu ta'e, yoo amantiin keessan Yihuudaarra hin caalu yoo ta'e, amanamummaan keessan Yihuudaarra hin caalu yoo ta'e, mootummaa waaqayyootti hin galtan kan jedhu. Kan isiniif qooduuf qofa miti ofuma kootii keessa koo kan dhufe ofii kootii keessa kootti itti yaadee yeroo fudhadhee keessa koo kan na eebbise duwwaa utuu hin taane keessi koo akka inni jijjiiramaaf tarkaanfii fudhatuu fi kutaa na gargaaredha kun. Kanaan dura akkuma dubbadhu tarii kanaan dura dhageessanii beektu ta'a. Yeroo baay'ee fakkeenya godhannee kan nuyi irraa barannu namoota waan gaarii godhan qofadha. Waa'ee isaanii dubbachuun baay'ee nama rakkisu. Isaanirraa barachuun baay'ee nama rakkisu. Namoota amala rakkisoo qabu jedhaman irraa barachuun garuu nama rakkisa. Yihuudaarraa namni waan gaarii barata jedhee namni yaadu hin jiru. Yihuudaa namni jaallatu hin jiru. Yihuudaa wanti nuyi ittiin beeknu seenaa gurraacha qabxii gurraachaanidha kan nuyi isa beeknu. Nama qabxii gurraachaan beeknu kana amantiin keenya isarra hin caalu yoo ta'e, gaarummaa Yihuudaan qabu caalaa hin qabnu yoo ta'e, qajeelummaa Yihuudaan qabu caalaa hin qabnu yoo ta'e, Yihuudaa hadheessuun keenya duwwaan yookiis qabxii gurraachaan isa beekuun keenya duwwaan nuun mootummaa waaqayyootti nu galchuu hin danda'u. Nama ija qabuu fi nama hubachuu danda'uu fi Yihuudaarraa barumsa argamu jira. Namni hubataan maraatuurraa yuun barata yookiin maraataarraa yuun barataa jedhama mitiire. Kanaafidha namoota akkasiirraa barachuu kanan jaalladhu kitaaba qulqulluu keessaa kanaan dura haadha manaa Yoobirraa. Haadha manaa Yoobiin namni jaallatu garuu haadha manaa Yoobirraa barumsaan baradhe isiniif qoodeera jedhee yaada yoon dogoggoruudhaa baadhe. Eesa'uu irraa namni hin baratu waan gaarii hin ba'a Eesa'uu keessaa jedhee namni hin yaadu garuu Eesa'uu keessaa wanti gaarii hin ba'u akka inni jiru. Kaasee iddoo adda addaatti yeroo adda addaatti dubbachaadha kanan ture. Har'a garuu onneen koo gara Yihuudaatti kan inni deemu. Yihuudaa yoo ilaalle waa Yihuudaa qabxii 7 akka ilaalluun barbaada. Yihuudaa yoo ilaalle qabxiin jalqabaa Yihuudaan rakkoo maqaa hin qabu. Namni isin namni maqaa mucaa keessanii Yihuudaa jettanii moggaafattan jirtu. Yookiin immoo nama maqaan isaa Yihuudaa jedhamu dhageessanii beektu dhiyootti. Keessattuu namoota amanan gidduutti kiristaanota keessatti maqaa Yihuudaa jedhu namni moggaafachuu hin barbaadu. Yihuudaan qabxii gurraacha sanaan waan beekamu ofirraa kan hafe maqaan Yihuudaa jedhu garuu rakkoo hin qabu. Maqaan Yihuudaa jedhu hiikaa galata jedhudha kan inni qabu. Isuma nuyi afaan Oromootiin galataa inni moggaafna. Yihuudaa jechuudha galataan. Nama maqaa galataa jedhu beektan yookiin immoo ijoollee keessan yookiin ofii keessanii maqaa galataa jedhu moggaafattanii qabdanii galataa jechuun Yihuudaa jechuudha. Waaqayyoof galata galchuudhaa kan dhufe. Waaqayyoof galata galchuudhaa fi warri Yihuudaa
maqaa isaa Yihuudaa jedhanii moggaasan. Kanaaf rakkoo maqaa miti kan inni qabu jechuudha Yihuudaan. Gama maqaatiin yoo deemne maqaa bareedaadha kan inni qabu, maqaa moggaafamuu qabudha kan inni qabu, maqaa jaallatamaadha kan inni qabu, maqaa Waaqayyoon giddu galeessa godhatedha kan inni qabu, galata Waaqayyoof dhiyaachuun irra jiru, ulfina Waaqayyoof dhiyaachuun irra jiru kan bakka bu'u maqaa miidhagaadha kan inni qabu. Maqaa rakkoo maqaan qabu. Inni lammaffaan Yihuudaanii rakkoo maallaqaan qabu. Rakkoo maallaqaan qabu. Gooftaa Yesuusiin qarshii 30tti haa gurguratu malee rakkoo maallaqaan qabu Yihuudaan. Sababiin isaa bartoota gidduutti hojiinsaa yookaan ga'een isaa qarshii qabuudha kan ture. Qarshii waan qabuu fi kitaaba qulqulluu keessatti maal jedhaa kan bartoonni walitti qabatan yookiis immoo qarshii waliigalaa isa qabu sana keessa hinata akka ture illee sagalee Waaqayyoo nutti himu. Ija kee fudhatee kan ofii isaatii godhata yookiin immoo ofii isaatii ittiin fayyadama. Amma sanaatti rakkoo qarshii hin qabu, rakkoo maallaqaa hin qabu. Waanuma qarshii 30tti gooftaa isaa isa gurgursiisu hin qabu Yihuudaan. Yoo xinnaate kan humti bartoota kan garee isaanii kan inni qabeeru kan inni of harkaa qabu yoo xinnaate qarshii 30 waliin ta'a. Yoo barbaade isa fudhatee baduu hin danda'a. Rakkoo maallaqaa hin qabu. Maallaqi qabaasaa harka jira kan warra kaaniyyuu harka isaa keessadha kan inni ture. Inni sadaffaan Yihuudaa yeroo laallu rakkoo leenjii hin qabu. Nama sirriitti baratedha. Eenyurraati kan inni barate yoo jenne waggaa 3 leenjii kan inni fudhate akkuma amma yuunivarsiitii waggaa 3tti kan inni eebbisu akkuma nama yuunivarsiitii Yesuusiin galee kan inni barate Yesuus irraati. Waa'ee Waaqayyoo yoo ta'e, waa'ee sagalee Waaqayyoo yoo ta'e, gochaa Waaqayyoo yoo ta'e, amala Waaqayyoo yoo ta'e, gaarummaa Waaqayyoo yoo ta'e, dandeettii Waaqayyoo yoo ta'e, wanta Waaqayyoo raawwachuu danda'u, waan Waaqayyoo gochuu danda'u hunduma isaa bareera. Barsiisaa filatame irraa bare. Lallabaa filatamaa ta'e irraa. Lallabaa dorgomaa hin qabne irraati kan inni bare. Barsiisaa dorgomaa hin qabne irraati kan inni bare. Hir'ina barumsaa hin qabu. Isayyuu immoo gurraan dhagaa ija isaatiin ilaalaadha kan inni bare. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tiyoorii duwwaa barsiisuutu hin taane, waan gurra seenu duwwaa barsiisuutu hin taane, wanta qabatamaa ta'e, wanta ijaan mul'atu isaa barsiisaa ture. Godhee isaa argisiisaa ture. Raawwatee isaa argisiisaa ture. Practically waan gochuun irra jiru isaan leenjisaa, waan gochuun isaan irra jiru isaanitti himaa. Harkaan qaqqabachaa, ijaan ilaalaa, leenjii waggaa 3 sanaa olii nama fudhatedha kan ture Yihuudaan. Kanaafuu rakkoo maqaa hin qabu, rakkoo maallaqaa hin qabu, rakkoo barnootaa hin qabu yookiin rakkoo leenjii hin qabu, nama sirriitti leenjee, nama ga'umsa ga'aa qabu, nama certified ta'e, nama diploomaa isaa of harkaa qabu yookiin digirii isaa nama of harkaa qabu, leenjii ga'aa ta'e nama fudhatedha kan ture. Har'a baay'een keenya jireenya jiraannuuf, hir'ina amantii keenyaaf, rakkoo argisiifnuuf, qaawwaa hafuuraa qabnuu fi barsiisota keenya komachuu dandeenya ta'a. Luboota keenya komachuu dandeenya, hojjettoota wangeelaa keenya, jaarsolii waldaa keenya komachuu dandeenya ta'a. Isaantu sirriitti nun barsiifne, barsiisaa dadhabaadha, lallabaa dadhabaadha, lallaban beeku, barsiisan beeku jechuu dandeenya ta'a. Isaafutuu ta'eeti Yihuudaan nama gaarii ta'a ture. Isaafutuu ta'eeti Yihuudaan dhuma akkasii hin qabaatu ture. Sababiin isaa lallabaa filatamaa ta'e Kiristoos Yesuus irraati kan inni barate waan ta'e. Isa barsiisu duwwaatu hin taane, isa jiraatee argisiisu irraa, isa jireenya isaatiin lallabu irraati kan inni barate waan ta'e. Kanaafuu isa miti rakkoonsaa. Inni arfaffaan Yihuudaa seenaa isaa keessatti kan nuyi argannu rakkoo of kennuu hin qabu. Yihuudaan baay'een keenya rakkoo of kennuu qabaachuu dandeenya. Yihuudaan garuu rakkoo of kennuu hin qabu. Jireenya isaa dabarsee nama kenne ture. Akkuma bartoota warra kaanii nama maatii isaa dhiisee, qe'ee isaa dhiisee, maasii isaa dhiisee, hojii isaa dhiisee nama gooftaa Yesuus duukaa bu'eedha kan ture. Of kennuutti rakkoo hin qabaanne. Faarfatamuuf haa dhiisurraa kan hafe. Leellifamuu haa dhiisurraa kan hafe. Yihuudaan nama jireenya isaa, maatii isaa, hojii isaa, bultoo isaa nama aarsaa godheedha. Akka bartoota warra jajamanii, akka bartoota warra galateeffamanii, warra gooftaa Yesuusiif jedhanii waan qaban hundumaa dhiisanii si dhiifnee eessa dhanna jireenya kan qabu siidha. Akkuma warri kaan jedhan Yihuudaanis isaan keessaa tokkodha. Nama jireenya isaa
dabarsee gooftaadhaaf kenne. Nama jireenya isaa gooftaaf kennee waan qabu hundumaa duubatti dhiisee duukaa nama bu'eedha kan ture. Of kennuu irratti rakkoon qabu jechuudha. Gama sanaan Yihuudaan waan komatamuu hin qabu. Waan irratti ka'uu hin qabu. Shanaffaan rakkoo filatamuu hin qabu ture Yihuudaan. Guutummaa namoota sanaa keessaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama 12 bartoota 12 duwwaa ture kan inni adda baasee filate. Waan salphaa miti. Nama 12 addunyaa kana keessaa the best 12 namoota 12 gooftaan Yesuus filachuu danda'e addunyaa kana keessaa Yihuudaan nama carraa sana argateedha. Kanaaf filatamuu irratti rakkoo hin qabu. Nama filatamuu danda'e, nama ija Yesuus keessa gale, nama namni kun bartuu naaf ta'uu danda'a jedhamee waamame, hojii kanaaf nama ergame, nama hojii kanaaf hiriireedha kan ture. Filatamuu irratti rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Yihuudaan. Akkuma nu yaadnu kana, akkuma nu ilaallu kana, Yihuudaan nama badaa, nama lakkoofsatti hin galle, nama ija keessa hin galle, nama dandeettii hin qabne, nama tajaajilaaf hin malle wayii miti. Nama filatamuu danda'e, nama 12 duwwaa gooftaan Yesuus lafa kanarraa hojii isaatiif karaa adda ta'een fo'ate keessaa isa tokkodha kan ture. Filatamuu irratti rakkoo hin qabu ture jechuudha. Ulaagaa filannoo irratti rakkoo hin qabu ture. Waamamuu irratti rakkoo. Ja'affaa Yihuudaa yoo laalle rakkoo kennaa hin qabu. Rakkoo kennaa yeroo isiniin jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatiif kennaa akka kenneen beeka. Akkuma warra kaaniif kenname Yihuudaadhaafis kennaan kennameera. Luqaas boqonnaa 9 dhannee yoo ilaalle Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1-2 yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate Yihuudaan keessa jira ture. Kan dubbise. Yesuus bartoota 12 walitti waamee 12 dhageessanii Yihuudaa dabalatee jechuudha. Yihuudaa dabalatee 12 walitti waamee seexanoota habaasaniif dhukkubsatootas hafayyisaniif humnaa fi dhaaboo isaaniif kennee jedha. Maala godhaniif? Seexanoota habaasaniif dhukkubsatoota hafayyisanii fi humnaa fi dhaaboo isaaniif kenne. Mootummaa Waaqayyoo labsaniif kan dhukkubsatanis hafayyisaniif isaan ergee jedha. Mootummaa Waaqayyoo haa labsaniif warra dhukkubsates hafayyisanii fi maal isaan godheeredhe isaan ergee. Eenyuun dabalate? Yihuudaa dabalate. Kanaafuu Yihuudaan rakkoo kennaa hin qabu jechuudha. Seexanoota baasuun, warra dhukkubsatan fayyisuun, wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuun kennaan isaa kennameera. Baay'ina ajaa'ibe isaan kana hundumaa hubachuu gaafan jalqabe. Jalqabumaa kaasee Yihuudaan duwwaa natti fakkaata ture. Jalqabumaa kaasee nama gatii hin qabne, nama kennaa hin qabne, nama lallabee hin beekne, nama seexana baasee hin beekne, nama dhukkubsataaf kadhatee fayyisee hin beekne natti fakkaata ture. Duwwaa hojiin isaa hundumtuu. Garuu akkas miti sagalee Waaqayyoo kan inni jedhu. Yihuudaan akkuma warra kaanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa aaboodhaaf aangoo kan fudhate, kennaa kan fudhate nama akkasiiti kan inni ture. Kanaafuu rakkoo kennaa hin qabu namni kun. Torbaffaadhaaf inni dhuma Yihuudaan rakkoo filannoo hin qabu ture. Filannoon ittiin hir'anne yookiis filannoo nama dhabe hin turre. Silaa waa'ee filatamuuti amma garuu waa'ee filannoo qabaachuuti ofiisaatii. Ofiisaatii rakkoo filannoo hin qabu ture. Waa lama dhageera. Yihuudaan sagalee seexanaa dhageera, sagalee gooftaa Yesuusiin dhageera. Lamaan isaa keessaa filachuudhaaf carraa nama qabu ture. Filannoo dhabee sagalee seexanaan fudhanne. Mirgi filannoo isaatii kan eegame ture. Carraan filannoo kan isaaf kenname ture. Sagalee Yesuusiin dhaga'uuf yookiin sagalee seexanaa dhaga'uudhaaf nama carraan kennameef. Nama carraa qabu. Isayyuu immoo nama gooftaan keenya Yesuus Kiristoos battalumatti itti hime ture. Yohaannis boqonnaa 13 irraa meedhannee ilaalu. Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irraa akkas jedha. Yeroo irbaataatti seexanni akka Yihuudaan ilmi Simoon namni biyya Keeriyoot Yesuusiin dabarsee kennuuf yaada isaa irra kaa'ate jedha. Seexanni akka inni Yesuusiin dabarsee kennuuf yaada isaa irra kaa'ate. Lakkoofsa 27 irraa akkas jedha. 13:27 irraa Yihuudaan akkuma biddeenicha afaan kaa'ateen seexanni isatti gale. Yommus Yesuus waan gochuuf jettu dafii godhii ittiin jedhe. Battalumatti kana baay'ee kan na ajaa'ibu. Battaluma seexanni garaa isaatti galetti gooftaan Yesuus immoo waan gochuuf jettu dafii godhii ittiin jedhe. Filannoo walqixxeetti isaaf dhufe.
waan ture yaadate utuu hin taane battalumatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal ittiin jedhee waan gochuudhaaf jettu dafiitii godhu. Waan raawwachuudhaaf jettu dafiitii raawwadhu. Yeroo kana filannoo isaa sirreeffachuu danda'a ture. Rakkoo filannoo hin qabu ture. Sagalee Yesuus irraa fagaatee sagaleen seexanaa duwwaatti dhufee miti. Yookiis Yesuus irraa fagaatee seexanni duwwaan isatti dhiyaatee miti. Battala seexanni itti seenetti sagalee Yesuusiin nama dhaga'uudhaaf carraa argate. Waan gootu dafiitii godhi. Yeroo sana carraa argatee qalbii isaa jijjiirrachuu hin danda'a ture. Yeroo sana carraa argatee maal gochuu danda'a ture? Seexana kana ifatami. Waaqayyo si haa ifatu ittiin jechuu danda'a ture. Inni garuu sana hin jedhe. Sagalee seexanaa fudhate. Kun hundumti isaa ta'e Yihudaan akkuma beeknu gooftaa Yesuusiin dabarseeti kan inni kenne. Tarii har'a yeroon sagantaa kanaaf qophaa'u wanti keessa kootti dhufe akkuma seexanni ija isaarra kaa'ate anaaf isin keessaa namni inni ija isaarra kaa'ate jiraa laata har'a. Namni inni ija isaarra buufate. Namni inni nama kanatti dhimma ba'uu nan danda'a jedhee yaade. Nama kanatti fayyadamuu nan danda'a. Namni kun ergaa koo naa dhaquu danda'a. Namni kun gooftaa Yesuusiin dabarsee kennuu danda'a. Namni kun hojii hamaa akkasii naaf hojjechuu danda'a. Namni inni ittiin jedhe jiraa laata har'a. Anaaf isin keessa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni inni garaa isaatti gale jiraa laata har'a. Garaa Yihudaatti akkuma gale. Guyyoota keessaa gaaf tokko ture kan inni garaa isaatti gale. Akkuma biddeen afaan kaa'ateen jedha. Seexannis garaa isaatti gale. Akkuma inni waan gaarii fudhate. Akkuma Addaamii fi Hewaaniin karaa garaa isaanii akkuma dhaqe. Akkuma kana biddeen fudhate duukaa seexanni garaa isaatti gale. Kan akka Yihudaa seexanni garaa keetti gale jirtaa laata har'a. Gooftaan Yesuus sagalee si dhageessisaa jira. Akkuma Yihudaatti hime sitti dubbataa jira. Filannoo akkati godhattuuf. Yookiin sagalee Yesuusiin dhageessee wanti an gochuuf jedhu dogoggora itti akka deebituuf. Yookiin sagalee seexanaa fudhattee waan gochuudhaaf murteessite kanatti akka itti fuftuu fi seexanni garaa keetti galeeraa laata. Tarkaanfiin seexanaa inni jalqabaa ija sirra buufachuudha. Inni lammaffaa immoo dhufee garaa keetti galuudha. Yeroo ija sirra buufate garaa keetti hin galin jira. Yaada kennuufii kee, karaa kennuufii kee, karaa banuufii kee eegaa jira ture. Amma garuu yerootti karaa bantuufitti garaa keettidha kan inni seenu. Haa ta'u malee dhimma kanarratti akkuma jalqabaa dubbadde Yihudaa ceephaa jiraachuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenye. Gooftaa Yesuusiin dabarsee kennuu isaatiif isa ceephaa jiraachuu hin dandeenye. Yihudaarraa barannee Yihudaarra caallee hin argamnu yoo ta'e mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenye. Jaalalli nuti qarshiidhaaf qabnu akka Yihudaan qarshiidhaaf jedhee dabarsee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kenne akka inni gurgure jaalalli qarshii jaalalanni gooftaa Yesuusiif qaburraa akkuma caale har'a jaalalli nuyi maallaqaaf qabnu, jaalalli nuyi doolaaraaf qabnu, jaalalli nuyi qarshiif diinagdeedhaaf qabnu, jaalalli nuyi jiruuf jireenya keenyaaf qabnu, jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif qabnu irra caalee argameennaan mootummaa Waaqayyoo kan koof kan keessan bitu. Yihudaarra hin caalle yoo akkas goone. Filannoon keenya diinagdee keenya ijaarrachuu yoo ta'e, filannoon keenya biyya lafaa yoo ta'e, filannoon keenya qarshii tuullachuu yoo ta'e gooftaa Yesuusiin gaddisiisaa, gooftaa Yesuusiin dabarsinee kennaa, dhugaa dabarsinee kennaa, dhugaarra ejjechaa, waan jaalala Waaqayyootiif hin taane, waan Waaqayyoon hin gammachiifne, ulfina Waaqayyoof waan hin taane hojjechaa qarshii walitti qabachuudhaaf yookiin immoo jiraachuudhaaf yaalla yoo ta'e Yihudaarra hin caallu. Yihudaarra hin caallu taanaan immoo mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenye. Kanaaf har'a akka tuuf gaafattuun barbaada. Ofii koo akkuma hin gaafadhe Yihudaarra nan caalaa gooftaa Yesuusiin dabarsee kennaan jira. Carraan nuyi itti akka Yihudaatti gooftaa keenya Yesuusiin dabarsinee kenninu hin jiru har'a. Fooniin as hin jiru, qaamaan as hin jiru, dabarsinee kenninee qarshii 30 fudhannee yookiin miliyoona fudhannee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dabarsinee kennuu hin dandeenyu bifa sanaan. Lammaffaa fannifamuu hin danda'u waan ta'eef. Garuu waan isaa jiniin wal qabate waan ulfina Waaqayyootiif ta'u dabarsinee kennina yoo ta'e faayidaadhaaf jecha, bu'aadhaaf jecha, ulfina biyya lafaatiif jecha, guddina keenyaaf jecha, bultoo keenyaaf jecha, gaa'ela keenyaaf jecha dabarsinee kan kenninu yoo taane garuu maal gochaa jirra? Yihudaan wanta inni godhe irra deebi'aadha kan nuyi jiru. Yihudaarra hin caaltaa. Kophee Yihudaa keessa yoo yaajjite, kophee Yihudaa keessa yoo dhaabatte Yihudaarra hin caaltaa.
murtiin ati murteessitu murtii Yihuudaan murteesserra wayyaa. Gooftaa Yesuusiin si jiriin kan tursu. Gooftaa Yesuusiin si jiriin kan jiraachisu. Gooftaa Yesuusiif dursa kan kennu, Waaqayyoof dursa kan kennu, jireenya hafuura keetiif dursa kan kennu, jireenya hafuura keetii kan ijaaru. Murtoo sana murteessuu dandeessaa kophee Yihuudaa keessa dhaabatte. Yihuudaarra hin caaltan yoo ta'e mootummaa Waaqayyootti hin galtan nuun jedha sagadeensa. Yihuudaa waa'ee jaalala Yesuusiif jaalala qarshii wal bira qabneeti kan nuyi ka'a. Jaalala Yesuusiif jaalala qarshii duwwaatu hin taane. Jaalalli nuyi obbolootaaf qabnu, jaalala nuyi maallaqaaf qabnu gadi taanaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenye. Akka Yihuudaan akkuma Yihuudaan Yesuusiin dabarsee kenne obboloota keenya dabarsinee du'aaf kan kenninu yoo taane mootummaa Waaqayyootti hin galu. Du'aaf dabarsinee kennuu duwwaa miti, hiyyumaaf dabarsinee kenninaan, rakkoof dabarsinee kenninaan, ofii keenya of fayyaduudhaaf jennee isa kaan hiyyoomsinee jennaan, isa kaan hacuunyee jennaan, isa kaan irra ciqilee dhaabbannee jennaan, isa hojjechiifannu, isa wajjin hojjennu, isa wajjin jiraannu irra ciqilee dhaabbannee ofii keenya kaanee dhaabachuudhaaf yaallataanaan jaalalli nuyi qarshiif qabnu jaalala obbolootaaf qabnu irra caala. Meeqa keessanidha jaalala obbolootaaf jettanii qarshiin akka isinitti hafu kan gootan, diinagdee akka isinitti hafu kan gootan, guddinni akka isinitti hafu kan gootan jaalala obbolootaaf jecha. Inni kaan haa jiraatuuf dursa kan kennitan, ofii yoomtanii kaan sooromsuudhaaf kan hojjettan, ofii miidhamtanii warra kaan jiraachisuuf kan hojjettan nama meeqadha. Qooda sanaa foonni keenya kan nu godhu kan inni barbaadu. Inni Yihuudaatti gale nutti gale jaalalli nuyi qarshiif qabnu, diinagdeef qabnu, ofii keenyaaf inni nuyi qabnu jaalala obbolootaaf qabnu irra caaletti kan inni argamu. Obboleessaaf jibba qabaattennaan Yesuusiif jibba qabda. Obboleettiif jibba qabaattennaan Yesuusiif jibba qabda. Wanta ati obboleessa irratti hojjettu, wanta ati obboleettii irratti hojjettu, amma wanta ati Yesuus irratti hojjette jiru wal qixxeedha. Yihuudaarra wayyitu taanaan mootummaa Waaqayyootti hin galu. Namni baay'een Yesuus ishee jettuuf yookiin Waaqayyo ishee jettuuf baay'ee of eegganna ta'a. Obboleettii keenya, obboleessa keenya nu baruuf garuu eeggannaan goonu. Mootummaa Waaqayyootti hin galtan nuun jedha. Qajeelummaa keessantu kan Fariisotaa irra hin caalu jedhaan. Qajeelummaa keessantu kan barsiisota seeraa irra hin caalu. Qajeelummaa keessantu kan Yihuudaarra wayyaa hin jiru waanta ta'eef mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeessan. Jala muree nutti. Ragan biraatiin Yihuudaarraa barumsa guddaa nan baradhe. Kan nuyi ittiin ceephaanu garuu barumsa kan nuuf ta'u Yihuudaan of ajjeesuu isaati, Yihuudaan of fudhuu isaati. Kanarraa maal baranna naan jechuu dandeessu. Dhugaadha of fudhuun irra turre. Of fudhuun furmaatan ta'u, of ajjeesuun furmaatan ta'u. Garuu yaaddaniittu Gooftaa Yesuusiin dabarsee kennuunsaa boqonnaa isa dhowwate. Barsiisaa isaa dabarsee kennuunsaa, qarshiidhaan jijjiiruunsaa, qarshiitti gurguruunsaa hirriba isa dhowwate. Nagaa isa dhowwate, boqonnaa isa dhowwate, jiraachuu amma hin dandeenyetti lubbuu isaa ofii isaatiin of keessaa fuudhuu amma ga'utti ture. Gochaansaa akka inni gaabbu kan isa godhe. Keessi isaa akka inni madaa'e, keessi isaa akka inni dhiphate. Of fudhuu isaatiin dura dhaqee qarshii kana harkaa fuudhaa jedhee isaaniin kadhateera. Kana kan na dogoggorse. Kanaaf jedheen gooftaa koo dabarsee kenne, kanaaf jedheen barsiisaa koo dabarsee kenne harkaa fuudhaa didan. Dhaqee gateet ofii isaa fuudhe. Cubbuu baachuu hin dandeenye. Kallattiin isaa dogoggoru iyyuu malee, tarkaanfiin isaa dogoggora haa ta'u iyyuu malee, cubbuu wajjin jiraachuun, gooftaa isaa duratti dabarsee kennee jiraachuun ulfaataa ture isaaf obboloota koo. Aniif ati garuu cubbuu hammannee rafna. Aniif ati garuu cubbuu hojjennee nagaan hin dhowwatu. Boraafannee rafna. Boqonnaa argannee rafna. Halkarraa hirriba keessaa nun kaasu, nun boossisu. Phexros imimmaaniin ibsate, boo'ichaan ibsate. Yihuudaan ofii isaa ajjeesuudhaan ibsate. Ati garuu cubbuu hojjettee raftee bulta. Obboleessa kee miitee, obboleettii kee miitee boqonnaa guddaa argattee bulta. Akka waan tokko iyyuu hin hojjenne, akka waan tokko iyyuu hin raawwanne, nama cubbuu wajjin halkan tokko buluu dadhabe. Kallattiin isaa dogoggoraa ta'u malee, tarkaanfiin isaa dogoggoraa ta'u malee, nama cubbuu wajjin halkan tokko buluu hin filanne. Nama cubbuu sana wajjin jiraachuu hin filanne. Gooftaa isaa ajjeesisee ofii isaatii nama jiraachuu hin barbaanne. Tarkaanfii hadhaa nama ofirratti fudhatedha kan ture. Tarkaanfii hadhaa ofirratti fudhadhu jechaa hin jiru. Sagalee Waaqayyoo san gorsu. Of fuudhee of ajjeese jechaa hin jiru. Garuu qalbii jijjiirradhu. Cubbuu hojjettee raftee hin bulin. Yakkitee raftee hin bulin. Waaqayyoon gaddisiiftee raftee hin bulin. Nama gaddisiiftee raftee hin bulin. Utuu araaraan argatin. Utuu eebba gooftaan argatin. Utuu fuulli gooftaa gara keetti hin deebiin maaliif raftee bulta? Maa boqonnaa sin dhowwatu cubbuun. Maa cubbuu firoonfatta? Maa cubbuu michuu godhatta? Yeroo kana goote Yihuudaarra waan hin caalleef mootummaa Waaqayyoo kan kee miti. Yihuudaan karaa baay'ee nu caala obboloota ko. Seen duwwaa miti anaan dabalatee. Yihuudaan karaa baay'ee nu caala. Nama cubbuu jibbe. Nama cubbuu hadheeffate. Nama cubbuu irratti tarkaanfii fudhachuu fedhee ofii isaa irratti tarkaanfii fudhatedha.
harri anaaf isiniif guyyaan nuyi itti cubbuu irratti tarkaanfii fudhannu akka ta'uuf Waaqayyo nu gargaaru. Cubbuu wajjin rafnee guyyaa bullu hin ta'in, cubbuu wajjin guyyaa oollu hin ta'in. Maa cubbuu barootaa hin taane. Maa cubbuu isa waggaa lakkoofsise hin taane. Har'a cubbuu irratti mo'icha argachuu danda'utu nurra jira. Har'a obboleessa dhiifama gaafachuu, obboleettii dhiifama gaafachuutu nurra jira. Waaqayyoon dhiifama gaafachuun nurra jira, araara gaafachuun nurra jira. Cubbuu wajjin ooluuf cubbuu wajjin buluun mootummaa Waaqayyootti akka nu hin galle nu godha. Cubbuu irratti tarkaanfii hadhaa fudhachuudhaan jireenya Yihuudaarra wayyu jiraannee mootummaa Waaqayyoof kan qophaa'an akka taanuuf Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu.